Oromiyaan daandii dhaabbata daandii xiyyaara Oromiyaa kan jedhu mataa ishee dhiyootti hin qabaatti jechuudha. Mul'anni keenya Oromiyaan aviyeeshinii mataa ishee akka isheen dhaabbattudha. Yaaliin nuti goone jalqabumayyuu kan nuti hojjenne balaliidhaafidha. Isuma keessatti immoo yaalii jalqabaa namni gaa har'a kanarran gaa jechuu hin danda'u. Nutis yaalii keenya jalqabaa yeroo goonutti milkaa'ina nuti arganne injiinii dulloomaa ta'e keessatti meeshaa hanqina hin qabne keessatti yaalii keenya jalqabaa yommuu goonetti milkaa'ina guddaan nuuf ta'e nuufi haala kamiyyuu jettanii innis yaalii nuti goone lafarra fiigee isumaa ka'uudhaaf jedhutti injiiniin citee. Okay, gaafa sana jechuudha. Eeyyana. Lafarra fiigee isumaa ka'uudhaaf jedhu injiiniin dhaabbachaa ture. Rakkoo kana afaan nu mudate. Utuu injiiniin kontiineesalii yookiin itti fufamaan hojjetaa ta'ee balalii ni godha ture. Baay'inaanis immoo moodern kan ta'an yookiin ammayyaa meeshaa ammayyaa miti kan fayyadamne meeshaa naannoo keenya jiru waan fayyadamnee fi namoonni baay'een illee yaaddaa turan miidhaa isinirraan ga'a. Maaliif maashinii meeshaan gahaan isin harkaan jiru waan ta'eef haa dhaabbatu kan mul'atti jennaan toleenne gara fuulduraatti immoo ni jijjiirannaa. Injiinii kana ni jijjiirannaa. Siistemoota haala ajaa'ibaatiin ni wal quunnamsiifannaa wal qabsiifannaa kan jedhu. Kan nuti ittiin maallaqa yookaan inkaamiin keenya daa'imummaa keenya kaasneetu hojiitti guddanne. Kana jechuun ofima keenya of barsiisaa ofima keenya maatii wajjin ol gargaaraa guddanne. Faamiliin keenya haati keenyaa fi abbaan keenya walitti bu'anii haadha keenya nu guddisen. Haati keenya baay'ee rakkattee nu guddiste hojii tokko jechaadha. Abbaan keenya immoo faamilii biraa dhaabbatee biyya biraa jiraata jechuudha. Kanuma keessatti hojii adda addaa baraa dhufne. Akka nuti hojii adda addaa hojjennu haati keenyas harmeen keenyas kuni baay'ee nu jajjabeessite turte. Hojii baay'ee hojjenne keessaa immoo hojii baay'ee irra turre tokko qabna. Hojii boqqolloo mulluu asheetii nagadu waggaa baay'eedhaaf uummanni magaalaa Siree nu beeku. Laga irraatii cabsinee bilcheessinee halkan amma sa'aatii 5tti amma sa'aatii 3tti naganna. Daandii irratti akkas naganna hoteelota tokko fi manneen dhugaatii suuqii kanatti fayyadamnee naganna turre. Bara 2004 shan gidduu gannaa kaasee amma bara 2011tti isuma naganna sa'aatii mana barumsaa keenya hin jirretti. Sakanuma olkee maallaqa sanarraa argannu walitti kuufachaa dhufne asiin karaa tokko maatii gargaaraa. Obboloonni keenya kaampaasis jiru isaanii gargaaraa isaanii wajjinis gar tokko immoo kuufachaa of barsaa turre jechuudha. Isa kuufanne sana yeroo inni nuuf baay'atu sanatti mul'anni kun keessa keenya dhufe jechuudha. Inkaamiin keenya yookiin galiin keenya asheeta nagaduudha. Namni bu'aa bahii jireenyaa mo'achuudhaaf dirqama hojii mataasaa hojjetachuuti qaba. Haati keenyallee hojii mootummaa keessaa hin qabanii yookiin inkaamiin mootummaa irraa dhufu hin qabanii isaanillee daldaluma kana hojjetu nunis kana hojjechuudhaan akkuma inni jedhe asheetii gurguruudhaan yeroo gurguraa turreetti baay'ee aspaaltii keessa yookiin magaalaa keessa konkolaataa fagoo irraa dhufan gara Finfinnee irraa gara Wallaggaatti kan dhufan achi keessa seenuudhaan
hoteelota garaagaraa, mana dhugaatii, mana nyaataa kamillee seenne bakka galamu gallee gurguruudhaan maaliif kaayyoo keenya sana yaadne bira gahuudhaaf jecha dirqama wanta nurraa eegamu sana bahuudhaaf asheetii kana naganne isa durallee agadaa kanallee gurguraa turre seenaa keenya dudduuba isaa kanuma waan akkanaa gurguruudhaanidha. Wanti asheetiin kun gurguramu bu'aa qabeessas ta'eera. Maatii keenyas gargaara. Walakkaasaa immoo yoo qarshii baay'ifannee gurgurre wanti nuti binnu bu'aasaa maatii gargaarurra caalaa sibiila 2 yoo binne iyyuu sibiila 2 sanatu bu'aa keenya baay'inaan an torbee tokko fa'aa nuyi fudhata ture. Mataa keenya abichaadhaan kana jalqabnee adeemsa kanaatiin bu'aa yoo parsantaa ebba keessaati parsantaa 50 yookiin walakkaasaa maatiidhaaf yoo goone 50 immoo piroojeektii keenya irratti buusuudhaan uffata dhiisnee caammaa yookiin kophee keenya dhiisnee mul'ata keenya isa guddaa kana bira gahuudhaaf dirqama kana gochuun nurra jiraata jechuudha. Nuti hojiitti kan seenne tokkummaa maatii keessatti qabnuuni waliin mari'achuudhaan yookiin immoo marii maatii keessatti qabnuuni kana yaaduu dandeenya. Tokkummaan keenya kunis anaaf inni yeroo yaadnutti wal gaafannaa wantoota hundumaa mana keessatti mari'annaa waan ta'eef yaalii xiyyaara kana akka nuti hojjennu illee nu godheera. Daa'imas taanee dhiyooma kana bakka waggaa tokkodha erga nuun gara Finfinnee kanaa dhufuu kan jalqabne waggaa bara kana. Malee Finfinnee beektu? Finfinnee hin beeknu. Nuti baakkoomadha kan nuuni baakkoo ol dabarree hin beeknu. Asii ol samii ol ilaallee xiyyaara argina. Xiyyaarri badaa nutti mul'atu nawwina garuu. Garuu sana dura daa'imummaa keenyattidha manattidha kan nuuni piroojeektii kana xixiqqeessinee yaalaa turre. Maal fa'irraa jalqabdemme? Diinaamoo fa'aa kana teeppii keessaati baasnee madha kan nuuni xiyyaara kana yaalaa turre. Sanumaan wanti hundumtuu gabbifachaa dhufne. Waaluma tokko fa'aa laallee bakka har'aa boriidha kan nuuni isaan hojjennu. Isheen kunis yoo karaa tokko nu bareedde kanas bareechinee itti dabaluudhaaf ishee kan biraas hin kalaqna. Innaa kanumaan ol qabatee beekumsi keenyas gabbachaa dhufe sadarkaan barumsa keenyas bilchaachaa yeroo dhufutti bakka mari'achuu jalqabne jechuudha. Anaaf inni hojiin keenyas tokko waan ta'eef hojiin sadarkaan barumsa keenyas badaa walirraa waan hin fagaannee fi ol dhaggeeffachaa dhufnee mul'ata. Kaka'umsa kan nuuf ta'e inni guddaan ishee xixinnoo hojjechuudhaan jalqabu. Wanta guddaatti darbuudhaaf wanta xinnoorraa jalqabuu ni dirqamadha waan ta'eef konkolaataa kanaaf jalqaba hojjennee hin deemti garuu riimoot kontiroolii kan jedhamu kana bituun fa'aa nu ulfaata meeshaa gabaarraadha waan ta'eef isaan kana fa'aa nu danda'amu didanii meeshaan gaanillee hin jiru naannoo keenya. Kanumarraan kan kee xiyyaara kana fa'aa yaaluutti kaane xiyyaara kana jalqaba tokko nu hojjenne gaafa hojjennutti dinaamoo teeppii keessaa teeppii durii jira jedhaman keessaa isaanillee eeyyano qarshii isaan keessaa baasanii bituuf illee qarshii guddaa gaafata. Tokkoon ishee gara birrii 40, 50 hanga 80dha. Ishee xixinnoon sunu kana akka taanu taaneefaa bibbitanne konkolaataa fa'aa hojjenneerra gara xiyyaaraatti dhufne. Gaafa gara xiyyaaraatti dhufne suuraa irratti arguu dandeessu. Xiyyaara xinnoo dinaamoo waan dhabneef xiyyaaraaf waan ta'uuf inni ulfaata ture dinaamoonni inni teeppii keessaa bahu xiyyaaraaf baay'ee guddaadha. Ispiidii immoo hin qabu. Ulfaatina kennaan malee ispiidiin kennuufi jechuudha xiyyaaraaf. Kana dhiisnee gara wizaat injiin kan jedhamu yookiin injiiniin alatti kan balaliitu hojjechuu yaalle. Maaliif hanqina maateriyaaliirraan kan ka'e ofii keenya injiinii goonee fi ofii keenya maateriyaalii naannoo fakkeenyaaf laastikii hanqarshii furguggee ishee immoo achumatti ofii keenya goone yeroo isheen naannoftee gaafa laastikichi hiikkatu fuudhee ka'anii jechuudha xiyyaaricha. Mooderni kan ta'an yoo achi keessaa argame yookiin ammayyaadha kan jedhamu achi keessaa peestaalii fi laastikii birrii sana duwwaa qofaadha jechuudha. Kanarraan kan ka'e sa'aatii walakkaa ol naannoo keenyatti kan argamu meedaa aanaa Sibusiree keessatti
namoota viidiyoo nuuf fudhadhaa jenneen mobaayilii yookiin bilbila bareedaa qabaniin waraabsifannee turre. Inni illee bade viidiyoo isaa deebinee gaafanne jechuudha. Nuti bilbila hin qabnu turre. Dhabnee viidiyoo sana dhabnee teenye garuu jira amma xiyyaarittiin jirti ammayyuu suuraadhaanis jirti manas jira jechaadha. Yaalii ta'uu dandeessi ammayyuu jechuudha gara. Kanumarraan kan ka'e injiiniin alatti illee xiyyaara kana hojjenneerra. Erga xiyyaarri kun aerodynamics sheeppii isaa teelii isaa hundumaa bareechine erga goone immoo gara fooyyessuu isa jedhamu gara fuulduraatti kanarra maaf kan hojjetu kanarra maaf kan jedhamu gara fuulduraatti wantoota baay'eedhaan dinaamootiin fayyadamnee illee hojjenneerra. Gama kanaanii xiyyaara isa guddaa kanatti ceene jechuudha. Isheen sun namaan kontirool hin taatu. Namni ishee keessa taa'ee tuttuqu hin jiru. Garuu sa'aatiitti laastikii qarshiin sun dhumtutti gadi buuti gaafa xamaxamee jiru immoo ofiisaa ka'ee akka dhumaa deemutti. Daqiiqaa meeqaaf deemti? Daqiiqaa 30 hanga yoo baay'ate 30 yoo xinnaate immoo 20. Kanarra dhaabannee ofii keenya immoo to'annee kanarra caalaa ispiidii ariitii isaa dabalaa wantoota isaa barbaachisan eelroonii fa'aa teelii fa'aa staabilaayizariin fa'aa raadariin fa'aa kan socho'an jiru meeshaa xiyyaara sanarra ta'ee kutaa mata isaanii qabu isaaniin kontirool yookiin to'annaa maaf ofii keenya hin hojjennu kan jedhu yaada keenya keessa seene. Silee mul'ata keenya waan tureef. Jira miti televezyiinii keessatti nagarraa xiyyaarota tokko hin argina. Gaafa fakkeenyaaf keessummoonni dhufan fa'aa boolee galanii baay'ee waraabu. Yeroo sana immoo xiyyaarri carraan argamu isaanii bal'aadha. Nuti keessummoota biyya hambaarraa galan ilaaluuf otoo hin ta'in xiyyaaricha galuudhaaf xiyyeeffannoon keenya. Innaa yeroo kanatti amma maalidha? Nu kanumaan ol qabatee gabbifachaa dhufne bakka. Kanumaan ol qabatee kitaaba tokko ilaaluu jalqabne. Kitaabota nuun ilaalus istiraakcharii xiyyaararra jiran nuuf kennuu jalqabani. Innaa xiyyaaronni kun xiyyaarri faallaa qilleensaa akka deemu nu hubachiisaa dhufe kitaabni tokko. Gara mana intarneetii deemne kompiitara fayyadamuu jalqabne. Kompiitara tokkorraa sarchi gochuu jalqabne wanti hundumtuu tartiiba nuun ammaa dhufe jechuudha. Xiyyaara asirraati argaa jirru kanarratti Oromiyaa jedha loogoon isaa. Akkamitti filattan loogoo kana? Biqila. Oromiyaa maal seetani? Nuti mul'anni keenya Oromiyaan aviyeeshinii mataa ishee akka isheen dhaabbattudha. Dhugaadha. Amma nuuni Oromiyaa kana kan filannee fi Itoophiyaa yoo jenne Itoophiyaan daandii xiyyaara idil addunyaa qabdi. Oromiyaa yoo jenne piroodaakshiniin keessadha. Oromiyaa keessadha. Oromiyaan immoo aviyeeshinii mataa ishee qabdu. Aviyeeshinii mataa ishee qabachuus fuulduratti mul'isaa jechuudha. Mul'anni keenyaa fi kaayyoon keenya aviyeeshinii Oromiyaan dhaabbatti. Amma ergaa akkasumaan kanan dabarfadhu daandii xiyyaara Itoophiyaa keessa warra hojjetan hundumtu Oromiyaa ilmaan Oromoo warra taatan aviyeeshinii Oromiyaan aviyeeshinii banachuudhaaf nuti bakka qophaa'uudha. Gahumsa qabna. Oromiyaan kun piroodaakti kan inni ta'e asuma keessatti Oromiyaa keessatti waan ta'eef bakki nuti jiraannu Oromiyaa waan ta'eef kanarratti gochuu dandeenya. Dabalee immoo Oromiyaan daandii dhaabbata daandii xiyyaara Oromiyaa kan jedhu mataa ishee dhiyootti hin qabaatti jechuudha. Asumaan kanaan dabarfachuu barbaadu Oromiyaan aviyeeshin kan jedhamu dhaabbanni yeroo dhiyootti hin dhaabbataa uummanni Oromoo hundumti illee tajaajila geejibaa tajaajila tuurizimii yookiin daawwannaa kan ittiin fayyadamu tajaajiloota baay'ee jiru. Yeroo dhiyootti akka isaan nurraa eegan amantaa guddaa qabna. Hin ta'asi Oromiyaan aviyeeshin kan jedhus hin dhiyaataa jechuudha. Daandii dhaabbanni Oromiyaa kunis qaamni hundumtuu gama barbaachisuun akka nu bira dhaabbatan gaafachaa meeshaalee hundumtuus guutamee akka yeroo dhiyootti dhaabbanni kun dhugoomu gochuudhaaf nu bukkee jiru jennee namanna. Akkuma beekamu Waaqayyo galateeffamu. Waaqayyo inni handhuura keenyaa keessattii fi handhuura Oromiyaa keessatti akka dhalannu godhe galanni isaaf haa ta'u dursa. Kan hundumaa irratti rakkina baay'ee dabarsine, mudannoo baay'ee dabarsine, jecha namoota baay'ee dabarsine waan hin yaadamne naannoo keenyatti waan ta'eef kana keessatti
yeroo waan baay'een jedhamu yeroo abdiin faadhumu yeroo itti qarshiin dhibeefaa mul'anni kun karaatti hafuufaa sitti fakkaata. Dhaabbanni nun dhaabnu kunneen dhaabbata qalbii miti mitiire dhaabbata Oromiyaan guutuun eebuu ishee keessa jirudha. Dhaabbata cimaa gochuuf immoo uummata isaa cimsata mitiire nus keessa mul'ata keenya cimsanna nus keessa keenya dhaabbaticha cimsuuf fiinna uummannis cimsuuf fiigaa maaliif meeshaa gurguddaa meeshaa babbareedoo dhaabbata bareedaa gochuudhaaf damee amma fakkeenyaaf dhaabbata isaa Wallaggaa irratti yoo banne damee isaa immoo babal'isnee naannoo biraa irratti bal'isnee amma Afrikaa wal quunnamsiisutti amma addunyaa wal quunnamsiisutti waan ta'eef meeshaan tokko duwwaa nu barbaachisa baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Mul'anni keenya inni guddaan Oromiyaan Aviation Organization dhaabudha. Kun immoo mata asii Oromiyaan Aviation mataa ishee amma fakkeenyaaf Itoophiyaan Boeingii garaagaraa xiyyaarota garaagaraa alarraati biyya hambaarraati qarshii mataa isheetiin bituudhaanidha kan isheen tajaajilamaa jirtu. Nuti immoo ani Itoophiyaarraa kan adda isa godhu gara fuulduraatti illee official product goote biyyoota hambaatti illee gurguruu gara biyya keenyaa keessatti illee tajaajila gahaa ta'e amma fakkeenyaaf tajaajilli geejjibaa konkolaataan iyyuu baay'ee rakkisaara biyyoota Oromiyaa kana keessa jechuudha. Amma guddinni Oromiyaa keessa jiru guddina kallattii xiyyaaraan illee tajaajila geejjibaa uummanni keenya argachuutii qabu dirqamadha kun jechuudha. Mul'ata kana keessatti bu'aansa tajaajila geejjibaadha. Lammaffaa gaaronni bosonni garaagaraa wantoonni Oromiyaa keessatti hin daawwatamnee fi hin argamne baay'ee jiru. Kan isaan argaman aircraftii nuti aviationii keenya keessatti illee product gochuudhaaf jirru kanaan akka isaan nuuf addunyaatti beekaman addunyaan nuuftee bakka boqonnaa ishee godhattu illee garaagaraa kanadha bu'aansa. Lammaffaa immoo carraa hojii dhabdoota dargaggootaa irratti illee baay'ee hojjechuudhaaf maaliif dhaabbanni keenya yeroo dhaabbatutti dhaabbanni daandii xiyyaara Oromiyaa kun yeroo dhaabbatutti dhaabbanni garaagaraa dhufee sappoorti yookiin immoo bukkeetti kaampaanii garaagaraa dhaabuu ni danda'a. Sanarraan illee dargaggoonni fayyadamuu ni ta'u carraa hojii dhabdummaan illee hin babal'atu jechuudha. Kanaaf mul'anni isaanii guddaan dhaabbanni keenya daandii xiyyaara Oromiyaa mataa ishee akka qabaattudha. Amma kan biyya keenya keessa jiru daandii xiyyaara Itoophiyaadha. Kun akkuma jirutti ta'ee Oromiyaan dhaabbata daandii xiyyaara Oromiyaa kan jedhu mataa ishee qabaachuu qabdi. Gara fuulduraatti immoo nuti kana dhaabuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Mul'anni keenya Oromiyaa keessatti yeroo dhiyootti tajaajilarra akka oolu humna kan godhedha. Kanaaf isaaniin lammiilee keenya uummata Oromoo hundumaan baay'ee galatoomaa isaaniin hin jedha. Gara fuulduraatti immoo dhaabbata keenya daandii xiyyaara Oromiyaa yeroo dhiyootti milkaa'ina guddaadhaan gonfatee akkasiin dhuftanillee keessa teessanii carraa ittiin balaliisaa sana keessa dhaabatanii